have a dream. I have a dream. Ani kayoon qaba. Haasaa beekama waqtii tokko Ameerikaan sanyummaan dhukkubsatte. Olaantummaa uummataatiin marfamte. Waraana wal waliin cinqamte. Deegde boossi akkasumas onneen ishii madaa'e. Haasaa uummanni kuma dhibbootaan lakkaa'amu. Fuulduratti sodaa fi yaaddoo tokko malee gootummaa fi kuutannoo guddaan qabsaa mirga namaa fi abbaa gurraachotaa addunyaa hunda kan ta'e Maartin Luuter King godhameedha. Rabsoo ta'eetuu fi abaarsa jedhamee doorsisa. Hidhaa jedhamee amma wareegama lubbuutti kan tasallee kaayyoo hiriireef waadaa uummanni itti kenneef kan isa hin dagacheesne fi hin jijjiirrisne jabaa akka feerroo yoo rukutamu kan jabaatu akka mismaaraa nama lubbuufiif haqaaf kenne. Gaarii dubbataa garaa laafessaa abbaa fi baduu Ameerikaa kan qarqara irra deebise ilmi namaa tokko uumamaan jedhee kan amane warra mirga isaa sarban miidhuuf kan hin yaadne dukkanni immoo ifa malee jibbisi jibba hin moo jaalala malee jedhe kan haasaa seena qabeessa taasise hamma lubbuu fi dabarsanii kennuutti kaayyoof kan cichedha Maartin Luuter King.